Let's listen to this. After that, I take a shower and have breakfast. That sounds great. I usually make coffee and then I check my emails before breakfast. Itti fufuudhaan maallaan jedhe. After that, san booddee jedhe. I take a shower, showeriinan fudhadha, and have a breakfast. Ciree koo nyaadhaa jedhe. Haviin asirratti qabaachuudhaa miti jechuudha. Nyaachuu taate jechuudha asirratti. Have a breakfast. Ciree koo nyaadhaa. Come on guys, let's listen this as well. I usually make coffee and then I check my emails before breakfast. What do you usually eat for breakfast? I like to eat bread with honey and drink tea. How about you? San booda itti fufuudhaan maalin jedheen. That sounds great. Suni baay'ee gaarii fakkaataan jedheen. Waan gaariidha, waan namatti tolu, waan baay'ee gaariidha jechuudha. Ati nama san waan inni sitti hime san dinqisiifachuu jechuudha, wanta gaarii inni sitti hime san. Okay? That sounds great jette jechuudha. San booda itti fufuudhaan maalin jedheen. I usually make coffee and then check my emails before breakfast jedheen. I usually jechuun yeroo baay'ee ani maalin godha make coffee bunaan dhaabbadha hoggaan hirribaa ka'e, and then san booda check my emails, email anaaf ergame kana checking godha seeneetiin ilaala kompiitara koo yookiin mobaayila koo seenee jechuudha before breakfast osoo hin ciree koo nyaanne jechuudha. Before jechuun dura, breakfast ciree. Okay? Before breakfast ciree koo dura maalin godha check my email ko ilaala jechuudha. Hiikni isaa kana jechuudha. San booda itti fufuudhaan gaafiin gaafadhe. What do you usually eat for breakfast jedheen. Okay? What do you usually eat for breakfast? Jedhame irra deddeebi'aadha. What do you usually eat for breakfast? What do you usually eat for breakfast? What do you usually eat for breakfast? Yeroo baay'ee ciree maal nyaattaa jedheen. Okay? I like to eat bread with honey and drink tea. I like to eat bread with honey and drink tea. Akkas jedhe. Ani maalin jaaladha jedhe. I like to eat nyaachuun jaaladha bread with honey. Bread with honey. Daabboo dammaan jechuudha. And drink tea. San booda shaayii itti dhugaa jechuudha. Akkasin jaaladha jechaa jira. Okay? Kuni hiika isaati. Listen to this. I usually eat eggs and fruit. After breakfast, I get ready and go to work. What time do you leave for work? I leave home at 8:30 a.m. I take the bus to school. What about you? San booda isatu haasawaa itti fufee maal jedhe? How about you? How about you ka jedhu. How about you? Ati yoo jechuudha. Waan ati gaafatte saniif deebistee namicha gaafachuu barbaadde osoo jechoota saniin hin ibsine. Ati yoo jettee gaafachuudhaaf akkasi gaafatta. I usually eat eggs and fruit. After breakfast, I get ready and go to work. What time do you leave for work? I leave home at 8:30 a.m. I take the bus to school. What about you? San boodaan maal jedheen deebiseen. San boodaan akkana jedhee deebise. I usually eat eggs and fruit. Ani yeroo baay'ee hanqaaquu yookiin buuphaa fi akkasuma kuduraa yookiin immoo fuduraalee nyaadhaan jedheen. Akkasuma haasawaa itti fufuudhaan maalin jedheeni. After breakfast jedhe. After breakfast koomaa jiraan hafuura fudhannaa sitti. After breakfast I get ready and go to work. After breakfast I get ready and go to work. Ergaan ciree koo nyaadhe booda maalin ta'an jedheen. I get ready nan qophaa'a and san booda and go to work. San booda maalin godha? Hojiin deemaa jechuudha. Itti fufuudhaan
What time do you leave for work hin jedheen. What time do you leave for work? Hojii isaa meeqa deemta jettee gaafachuuf beeku kun. What time do you leave for work? What time do you leave for work? Asi gaafanna. Hojii isaa meeqatti deemta jechuudha. Maal deebisee? I leave home at 8:30. Sa'aatii 8 fi walakkatti yookaan immoo 8 fi daqiiqaa 30tti manaa ba'aa jedhee jechuudha. Itti fufuudhaan I take the bus. I take the bus to school naan jedhe. I take the bus to school. San booda baasiin fudhadhaa yookiin baasiin qabadhaa gara mana barumsaa akka nageessu jechuudha. Baasii mana barumsaa nageessuun qabadhaa jedhe san booda. Itti fufuudhaan what about you yaan jedhe. What about you? Ati yoo naan jedhe ammas deebise. Anis kan koo himuun qaba maal jedheen deebiseef. What about you? I usually leave at 8 o'clock because I walk to school. After work, I relax at home and sometimes I read a book. How do you spend your evening? In the evening, I usually cook dinner and then watch TV with my family. Finally, I go to bed at around 10 p.m. That's a healthy routine. Thank you for sharing. Yeroo baay'ee sa'aatii 8tti mana ba'a. Okay? Because sababni isaa maali? I walk to school. Mana barumsaa miilaan hin deemu waan ta'eef, baasaan hin deemu waan ta'eef, so yeroon hin ba'a jechuudha. Hiika isaati kun ilaala. San booda haasawaan itti fufee after work hin jedhama haasawaa kooti kun. After work hojii booddee I relax at home. Manatti relaxing jala yookiin nan boqodha. Okay? And akkasuma sometimes I read a book. Yeroo takka takka maaliin godha kitaabaan dubbisa. Okay? Ittiin fufee gaafiin gaafadhe how do you spend your night? Okay immoo how do you spend your evenings? How do you spend your evening? How do you spend your evening? Halkan kee akkamit dabarsitaa jedheetiin gaafadheen. Akkana naan jedhe. In the evening, I usually cook dinner and then watch TV with my family. In the evening jedhe. Halkan I usually cook nyaataan godha. Okay, keessaafu nyaata kami? I usually cook dinner. Hiraataan bilcheessaa yookiin hiraataan godha. And then san booddee watch TV. TV ilaala. Eenyu wajjin? With my family. Maatii koo waliin TV ilaala jedhe. Okay? Hiika isaati kun. Itti fufuudhaan maal jedhe? Finally, I go to bed at around 10 p.m. Finally jedhe eegale. Xumura irratti gaa. I go to bed gara hirriba koon deema. At around gara tilmaamaan 10 p.m. gara sa'aatii 4. Okay? Yeroo ta'u halkan jechuudha gara hirriba koo deemaa jedhe. Okay? San booda akkanaan jedheenaan. That's a healthy routine. Nan dinqisiifadhe kuni hojii guyyaa guyyaadhaan raawwatamu fayyaalessaadhaan jedheen. Fayyaalessa yookiin fayya qabeessaadhaan jedheen. Thank you for sharing. Waan naa qoddeef galatoomiin jedheen jechuudha. Okay? Now let's listen the full conversation. Good morning. How are you today? Good morning. I'm fine, thank you. How about you? I'm doing well, thanks. Today, let's talk about daily routines. What time do you usually wake up? I usually wake up at 6 o'clock in the morning. What about you? I wake up at 7 o'clock. After I wake up, I brush my teeth and wash my face. What do you do after you wake up? First, I pray and then I exercise for a few minutes. After that, I take a shower and have breakfast. That sounds great. I usually make coffee and then I check my emails before breakfast. What do you usually eat for breakfast? I like to eat bread with honey and drink tea.
How about you? I usually eat eggs and fruit. After breakfast, I get ready and go to work. What time do you leave for work? I leave home at 8:30 a.m. I take the bus to school. What about you? I usually leave at 8 o'clock because I walk to school. After work, I relax at home and sometimes I read a book. How do you spend your evening? In the evening, I usually cook dinner and then watch TV with my family. Finally, I go to bed at around 10 p.m. That's a healthy routine. Thank you for sharing. Akkasitti haasawa wajjin haasofne kana xumurre isin immoo haasawa kanarra dhaabbachuudhaan wantoota guyyaa guyyaadhaan raawwattan kan mataa keessanii gaafilee kana fakkaattuun wal qabsiistanii kan mataa keessanii nama lama taatanii wajjin shaakaluu dandeessu jechuudha. Nama yoo dhabdanillee ifumaaf akka nama lama taatanii if gaafachaa deebisaa hamma dandeessanitti bakka jirtanitti caccabsaa sirreeffachaa deemuu dandeessu jechuudha. So viidiyoon kun yoo isinitti tole namoota hiriyaa keessaniitiifis share godhaadha, babal'isaadha, akkasuma laayikis tuqaadha. Haaroo yoo taatan immoo subscribe gochuus hin dagatinaadha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now.